Sinodosiin Oromiyaa gizee ammaa kana Oromiyaa keessatti of danda'ee afaan Oromootiin waaqa isaa kadhachuuf Phaaphaasonni Oromiyaa keessa jiran gizee ammaa kana iddoo tokkotti wal sassaabanii Oromiyaa keessatti mirga afaan keenyaatiin dubbannaa. Afaan keenyaatiin waaqa keenya kadhannaa. Aadaa keenyaan saba keenyas afaan isaaf fi afaan Oromootiin isa barsiifnaa han jedhu murtee Oromiyaatti afaan isaaniitiin waaqa isaanii kadhachuuf yeroo ammaa gaaffiin isaan gaafatan kun gaaffii baay'eetti barbaachisaa kan ta'ee fi guddina Oromoof iddoo guddaa kan qabudha. Kun Oromoon guddatte jechaanis immoo Itoophiyaan akka guddattetti gatii lakkaa'amuu fi hojiin Phaaphaasonni Oromiyaa yeroo ammaa kana of bushuuf Oromiyaa keessatti of danda'anii of bushuuf gaaffiin isaan gaafatan kun baay'eetti han fudhatamuu fi han deeggaramuu qabu jenneetu amanna. Haa ta'u malee kun hojiin akkasii kun biyyaaf guddina saba Oromoof kan kennu gatii ta'ee fi Phaaphaasiin Itoophiyaa mataan isaayyuu kana han fudhachuu isa barbaachisu han kana deeggaruu isa barbaachisudha jennee unis hin amanna. Sabni bal'aa sabni Oromoo afaan isaatiin ammoonaatti kadhachuu dadhabuunsaa aadaa isaatiin amantaa Ortodoksii deemsisuu dadhabuu isaayyuu hammam mirgi saba Oromoo hammam akka inni gad dhiitame han agarsiisu gatii ta'ee fi haadha mirga kana yommaa gonfatanii Oromoon yommaa mirga kana gonfatu Phaaphaasiin Itoophiyaa itti gammachuu gatii qabuu fi kana deeggaruu qaba jenneetu unumti mataan keenya kana gaafannu. Oddoo kana hin taanetti ግን Phaaphaasiin Itoophiyaa guddina Oromoo, guddina afaan Oromoo, guddina saba Oromoo kan ammoo hin fudhu han jedhu hoo ta'eef malli jiru sabni Oromoo Phaaphaasonni Oromoo Sinoodosii mataa isaanii Oromiyaa keessatti dhaabbatanii mirga isaanii eegsisuudha jechaadha. Kun eenyumaanuu han tuqu miti. Kun mirga ofii eegsisuudha malee mirga namaa tuquu gatii hin taanee fi malli jiru akkanumadha jechaadha. Akkanatti fakkaatutti Tigraayis gizee ammaa kana Sinoodosii mataa ishee gatii qabaattee fi han Oromiyaa waan haaraa gatii hin taanee fi kuni barbaachisaadhuma gatii ta'ee fi Sinoodosiin Oromiyaa hin dhaabata jechaadha. Hoo dhuguma Phaaphaasiin Itoophiyaa hin fudhu hin deeggaru hoo jedha ta'eefidha. Egaa kanumaafuu akkanatti mul'atutti biyyuma keenyaafuu guddina biyya keenyaafuu naannoon tokko Sinoodosii mataa isaa dhaabe jechaan akkuma naannoon tokko haaraan akkuma dhaabatetti han lakkaa'amuu danda'udha jechaadha. Itoophiyaa keessatti naannoon gara 11ti. Naannoon 11 kun sassaabame immoo maqaan isaallee mootummaa biyyoolessaa qaba. Sinoodosiin naannoo keessa jiranis Sinoodosii mataa isaanii otoo ijaarratanii Sinoodosiin naannoo immoo sassaabame Sinoodosii biyyoolessaa otoo ijaarrate kunum jechaan homaa jechaa miti. Kun guddinaafis gaariidha. Kanaafuu akka ilaalcha keenyatti Sinoodosiin Itoophiyaas gara mareetti otoo dhufee isaan faana mareetiin dubbii kana mareetiin isaan faana haasee mirga isaanii otoo kabajee fi akka isaan cimanii miila isaaniitiin dhaabatan otoo isaan godhee ani gaariidha jedheetanii ni yaada. Hundumaafuu Sinoodosiin Oromiyaa
Oromiyaa jechaan saba bal'aadha, saba guddaadha. Akka dhugaa dubbachuuf yoo ta'e, wayin immoo akka dimokiraasiif yoo ta'e, har'a Sinoodosii Itoophiyaa mataan isaayyuu immoo saba Oromootu hambulchuu bara hambulchu ta'uu qaba ture akka dimokiraasiin dubbatutti. Dimokiraasii keessatti saba bal'aatu saba majority rule minority right kan jedhamu waan hin jira maqaan isaallee seerri jira. Sabni guddaa gatii ta'ee fi saba Oromoo kana egaa sabni Oromoo kun akka mirga isaa gatii ta'ee fi unkaan mirga isaa naannoo sana keessatti qofaa mirga isaa eegsisuu qofaa otoo hin ta'in akkuma biyyaatti ta'e saba bal'aa gatii ta'ee fi marcumti iddoo taa'umsumti Sinoodosii Itoophiyaa dhumtu akkan isaa ta'uufu otoo qabsaa'iyyuu kan danda'u gatii ta'ee fi akka ilaalcha keenya irratti Sinoodosii Oromiyaa keessatti ijaarame kana hundumtuu otoo deeggaree gaariidha jenneetu yaada keenya kennuu barbaanna. Haa ta'u malee kana kadhaa otoo hin ta'in kun mirgadha, gaaffii mirgaa gatii ta'ee fi kunis eenyumtuu barbaadeef hin barbaannes sabni Oromoo afaan isaatiin waaqa isaa kadhachuu barbaachisa. Phaaphaasonni Oromoo mirga qabu afaan isaaniitiin saba Oromoo barsiifachuu fi guddina Oromoo tumsuun barbaachisaa gatii ta'ee fi Phaaphaasonni Itoophiyaas qalbii horatanii gara mariitti gara deeggarsa Phaaphaasota Oromiyaa wayin immoo Sinoodosa Oromiyaa akka godhanii fi kabajaan hin gaafannaa. Iddoo kun hin taanetti immoo Sinoodosiin Oromiyaa sin dhaabataa, Sinoodosiin Tigraay sin jiraa. Kana booddee Amaarris Sinoodosii mataa isaa eega dhaabbatee booddee sadan isaanii attamitti Sinoodosii Itoophiyaa immoo gara fuulduraatti ijaarra jedhanii irrattis immoo gizee isaan mari'atanii sin dhufa jennee immoo hin yaadna. Gara sanatti gina otoo hin deemiin Sinoodosiin Itoophiyaa Sinoodosii Oromiyaa keessa jiru kana akka tumsu, akka gargaaru, akka jajjabeessu gaaffii keenya hin gaafannaa. Yaada Sinoodosii Oromiyaa keessatti gaaffii mirgaa Phaaphaasota Oromiyaa fi Sinoodosii Oromiyaa keessatti dhaabate irratti yaadni ani qabu kana fakkaata. Gara fuulduraatti yaadan biraatiin amma wal arginutti nagaan taa'aa ulfaadha.